qaama saalaasaa qabeen akka dubartii guyyaa durbummaan jalaa fudhatamtuu iyyituu nan iyyisiiseeni. yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessattidha. Barnoota koo kutaa 1 hanga 6tti haadhaaf abbaa koo biratti sanaan booddee immoo haala baay'ee namatti ulfaatuun mana namaa galeen kutaa 7 haga 10tti immoo baradhee xumureera. Yeroo haadhaaf abbaa kiyyattin barachaa ture mana barnootaa keessaa barattuun cimtuu dubaraafis dhiiraafis dorgomtee maatii barsiisotaa gammachiistu keessaa ani tokkon ture. Abbaan koo barsiisaadha. Barnoota keemistirii hanga nani beekutti kutaa 1 haga kutaa 12tti barsiisa. Akka mana barnootaa keenyattis nama baay'ee jaallatamaa ture. Ani garuu carraa abbaa kootiin barachuu baadhus namoonni naannoo keenyaa sadarkaa garaa irra gahan abbaan koo barsiisaa cimaa akka ta'ee fi dandeettii isaa egeree irratti maaluma fida maaluma kalaqa jedhamee nama eegamaa ture ta'uusaa nattaasa'u. Haadha koo waliin gaa'ila waliin dhaabbatanii haganani umrii koo waggaa 7 qofaatti mana tokko keessa waliin jiraataniiru. Turtii waggaa 7 kiyya booddee garuu mooraama haati kiyya kireeffattee galtu keessa kutaa biraa abbaan koo kireeffatee innis akka hin fuuneef isheenis akka hin heerumneef achumaaf achitti danqaa walitti ta'anii rakkoon isaanii furmaata argachuu dadhabee haganani barnootaan kutaa 6 gahutti mooraama tokko keessaa waliin jiraachaa turanii. Nama hedduudhaaf kun akkamittiin ta'a kan nama jechisiisudha. Haatii fi abbaan koo baay'ee wal jaallatu. Anatu gidduu isaanii deemee har'a mana ishee yoon bule borimmoo isa biran bula. Adda bahuun isaanii kan naaf gale yeroo nani barnootaan kutaa 9ffaa baradhudha. Namoota mooraa keessa kireeffannee waliin jiraannutti atillee maal ta'a haadhaaf abbaa kee walitti fiddee araarsite naan jedhu. Kan isaan walii galan anarratti qofaadha. Seera birallee otoon deemiin abbaan koo akkaan itti guddadhuuf miindaa isaarraa kan naa kutu ni qaba. Isuma sana keessaa haati koo immoo mana kiraa kanfaltee ittiin illee nu jiraachisti turte. Tokko arfaffaa miindaasaa jechuudha. Isaa hafee uffata, kobbee, dabtara innaaf bita. Yeroo tokko illee nyaata bakkeetti bakka inni nyaatuutii nan nyaadha. Kanaan ala garuu rakkattee kan na barsiiste haadha koodha. Garaagarummaan haadha kiyyaa fi abbaa kiyyaa har'allee gaa'ila kan dhaabbataniif fakkeenyaa fi barnoota kan ta'u rakkoon isaan gidduu jiru rakkoo jaalalaa otoo hin taane rakkoo haati koo miindaa har'a argatturraatii walitti qabnee qusannee bor waa godhannaa abbaan koo immoo lakkii boru carraa mataasaa fidatee dhufaa miindaan hojjedhee argadhutti itti jiraachuun qabaa kan jedhudha. Haati koo gommanaa fi boqqolloo nyaannee bor mana bareedaa akka ijaarrannu barbaadde. Abbaan koo immoo torbeetiin re'ee fi hoolaa bitee nyaata gaarii arraba keessatti midhaa'u nyaannee akka jiraannu fedha. Yaanni walitti isaan buusu kanuma qofaadha. Turtii gaa'ilaan waggaa 8 mana tokko keessa waliin jiraataniinis haati koo icciitiidhaan akkaawuntii bantee maallaqa inni isheetti kennu walitti qabdee magaala guddaatii deemtee manallee bitteetti. Laalaagaa miindaa barsiisaatiin magaala aanaa keessa otoo waliin jiraatanii magaala godinaatii deemtee mana bitu. Gaafa mana bittu kan bareedu dhiira abbaa manaarraatii kottu mallatteessi jettee maqaa isaatiin bitame. Akka yaada isheetti wanti kun kan isa gammachiisu gammachuu dabaluu fi itti fakkaate ture. Haa ta'uutii garuu abbaan koo kanatti hin gammanne. Edaa ati maallaqaan isitti kennuun waan fayyadamnuu qabnurraatii hir'istee walitti qabnaayii har'aa booddee meezoo tokko yoo sitti hin kenne jechuun haadha koo dhorke. Karaa biraan maallaqa of biratti hambifatuun abbaan koo kan uffatu Finfinneetti maallaqa ergatee uffata jira jedhamu suufii kan bareedu kan barri hordofedha. Kopheen ni kaawwatu qaalii kan ta'an kophee sa'aatii isaatti jira jedhamedha. Mataasaaf qofa miti. Hanga haati kiyya faashina beekturra abbaan koo faashina dubartii kan beeku caala. Warqii qubaa, warqee mormaa, sa'aatii bareedaa, dibataa fi kanneen kana fakkaatan irratti maallaqa qabu fixuu jaallata. Faallaaf immoo haati koo kuni kan maallaqa namarratti fixan guddina namaa quucarsanidha. Maaloo bor ijoolleellee waan horannuuf ijoollee
ijoollee keenyaafis kan ta'uu qabu mana galmaa nu jiraachisuu danda'uuf maallaqa baasuu qabna malee waan akkanaatti baasuu hin qabnu jettiini. Lolli isaanii yeroo hundaa kanumadha. Inni bituun dhiisu isheen immoo dubbachuun dhiistu. Inni bituun dhiisu isheen dubbachuun dhiistu. Booddee irratti yeroo manni bitamu mana gadhiisee fi mooraama sana keessa mana biraa galuu buluu jalqabe. Ajaa'iba mitire silaa manaaf galmaaf yaadda'uu kan qabu abbaa manaa ture. Haati manaan gootee jennaan abbaan manaan mana gadhiisee ba'e. Baay'ee beekanii isa xiqqoommoo wallaaluu inni jedhan isa kanadha. Otuma mooraa tokko keessa jiranii daayirekteera mana barnootaa haayiskuulii keenyaa ta'e itti aanee carraa barnootaa digirii lammaffaa kennamee fi yeroo digirii lammaffaa kennamuu fi magaalaa Finfinnee dhufe. Kanumaan haadha koorraa walirraatii adda bahan Finfinnee dhufee gaa'ela gara biraa dhaabbate. Haati koos isa booddee gaa'ela gara biraa nan dhaabbadha jettee yaalii isheen taasisuu jalqabdeen ani mana haadha koo keessa jiraachuun natti ulfaate. Battaluma abbaan koo magaala keenya gadhiisee baheen haadha kootiin gargaaruu dhaabe. Isa maddiitti obboloonni isheellee isee gargaaru ture. Haa ta'uutii garuu balleessaa hunda kan ishee godhanii waan yaadaniif yeroonni isheetiin dhiisee deemu ittuu balleessaatti muranii gab jedhanii taa'anii. Manni bitames gurguramee waan qaban seera qabeessaan qooddatanii jireenya mataa isaanii jiraachuu jalqabanii. Kaayyoon haadha koo erga mana bitattee booda daa'ima lammaffaa abbaa kiyyaaf dabaluu ture. Haa ta'uutii garuu abbaan koo mana bitamutti gammachuu waan dhabeef anaan qofa seeraan guddifachuu irratti xiyyeeffatte. Yeroo abbaan koo mana keenya gadhiisee deemu haati koo heerumuuf jettee hariiroo namoota garaagaraa waliin uumtuun anatti nagaan bilisummaan mana haadha koo keessatti natti dhagahamuu dideem. Dhumarratti wanta haati koo raawwachaa jirtu jibbeen mana gadhiisee ba'een achuma magaala keenya mana eessuma koo obboleessa abbaa koo galeen jiraachuu jalqabeem. Obboleessi abbaa koo gaa'ela kan qabuu fi maddi galiisaa immoo hojii ispoortii teekwaandoo barsiisuun puulii joottanii karambullaa fi taphoota akkanaa magaala xixiqqoo keessatti beekaman hojjechuun namoof jiraachisudha. Battaluman mana isaa jiraachuu jalqabe halkan isa waliin ka'een ispoortii teekwaandoo bakka inni barsiisuu jalqabetti barachuus nan eegaleem. Dubartiirraa ispoortiin hin bareedu jedhu mitiire anarraa garuu sirriitti bareeda ture. Qaamni koos kanaaf ni ta'a. Waggaa 2 mana isaa taa'een hanga qabattoo diimaatti hidhadheen harka wasiila kiyyaa irratti eebbisameen mana isaatti ba'eem. Wasiilli kiyyaa ispoortii teekwaandoo barsiisu kana alatti qofa kan itti fayyadamu otoo hin taane mana keessatti illee itti fayyadama. Kana dandeessee kan jiraattuuf haadha manaasaaf safuudha malee torbeetti otoo ijji keenyaa fi ijji ollaan arguu rukuttaa hamaa booksii dhiitichaa otoo hin fudhatiin torbeen hin darbuufi. Ijoollee isaa waggaa 4 waggaa 5 rukuttaa wasiilli koo rukutu namatti hin ergiin. Anoollee jabduudha kan hin balleesse yoo satti fakkaate anaafis obsanaaf hin qabu. Akka obboleessa hangafaa as achi jedheera taanaan ol fuudhee lafatti na dabalaam. Baradheera jedheen rukuttaa harkasaa jalaa maquuf yoon jedhu akkan taanitti cabsee lafa na kaa'am. Guyyaa tokko kanan ittiin mana isaatii bahu ganna kutaa 8 xumureen bariidhaan mana ispoortii anatu bana. Dargaggeessi achuma keessatti leenji'u tokko dukkana dahatee dirqiidhaan hidhii koo yeroo na dhungatu wasiilli koo na argee. Kanaan booddee harkisaa akka inni na ajjeesu waan hin beekeef barii sana uffata kootoo hin jedhiin mana isaatii baheen mana namaa deemee achiillee abbaa koon barbaada jedheen gara Finfinneetti imala koon taasisee. Abbaan koo gaa'ela dhaabbatee barnoota isaa digirii lammaffaa barachaa jira. Hin xumurre ture. Haa ta'uutii garuu jireenyi magaalaa Finfinnee isatti illee waan ulfaatteettuuf amma gaa'ela dhaabbadheeraa natti hin dhufiinii deebisiitii biyyatti galii yookiin haadha kee waliin yookiin immoo akka barbaaddetti jiraadhu naan jedhee. Jireenyi ulfaataadha. Baay'ee tokko natti dukkanaa'ee. Abbaan koo anaaf gatiinaaf kanfaluu dadhabuunsaa natti dhaga'amee. Jireenyis saffisaan fuula ishee waan jijjiirratteef yeroo dheeraadhaaf gammachuun qabun ture. Maarree kanaan Finfinnee dhufeen deebiseen gara biyyaatti hin galu jedheen mana faddaalaan deemee mana faddaalaatii hojiinis naaf argame.
akka tasaa yeroonsaa ganna waan na ta'eef barnoota kan na barsiistan yoo ta'e malee mana keessan galee hin hojjedhu jedheen haal duree waan hin kaawwadheef akkuma isaattiyyuu nama kan dhaban maatiin tokko na galfatanii mana isaanii galeen dabareedhaan barachaa dabareedhaan immoo hojjechuun jalqabee miindaan anaatiif kanfalamu hin jiru sababiin isaa immoo waan hin baradhuuf jechaadha. Gaggeessaa kiyya haadha kootiin naaf ergi jedheen haati kiyyas battaluma naaf ergitee naannoo magaalaa Finfinneetti barnoota koo itti dhufee manni nani gale ijoollee jajjaboo kutaa 5 kutaa 8 fi kutaa 12 baratan kan qabanii fi abbaan manaan waajjira godinaa keessa kan hojjetu yeroo ta'u haati manaan immoo ganda keessa waggaa tokkoof baatii 10 taa'ee cabi gogiin anaaf isaan gidduu hin jiru. Ijoollee isaanii waliin illee nagumaan hin jiraadha. Haati manaan akka feetu abbaan manaan akka jaallatu ta'aafi sababiin isaa immoo yoon mana sanaatii bahee barnoota kiyya itti fufuun waan natti ulfaatuuf isaanis hojii kiyya arganii akka qananiitti na qabatu anis amala isaanii argeen akka qananiitti isaaniin qabadha. Haa ta'uutii garuu qormaata maatirikii kutaa 10ffaa akkuma fudheen akka tasaa ta'ee ijoolleenis abbaa manaanis hojiidhaa barnootarraa gara manaatti galanii haati manaan galgala keessa hiriyaan waliin hojjettu deessee jennaan namni bakka deessetti ishee gargaaru waan hin dhufneef achuma buluuf akka murteessite bilbiltee abbaa manaatti haasofti. Yeroo kanannis tole jedhee irbaata keenya erga nyaannee booda guddaa salphatu namatti nargiitii deemaa rafaa hin dhuftu isheen nuun jedhee hundumti keenyiyyuu gara kutaa keenyaatti qoree ijoolleen lamaaf ani jedha. Kutaan ani keessa ciisu kutaa meeshaan keessa taa'u buddeen itti tolchamu mana meeshaa kan nyaataati. Galgala firaashii kiyya ol galchadheen achi keessa ciisaa. Kutaan kun manatti maxxantee waan ijaaramteettuuf sagaleen kutaa sana keessaatii ba'u carraan inni mana guddaa seenuusaa baay'ee xiqqoodha. Manni jireenyaas kanuma isaaniiti. Naannoo sana waggaa dheeraa maatii jiraatanidha. Marreegaa kana daheeffachuun abbaan manaan naannoo halkan sa'aatii 8tti ijoolleen rafanii anis akkuma rafeen suuta jedhee balbala natti banee seenee ifaan ibsamee waan hin turreef mucaasa dhiiraadha jedheen maqaa mucaasa dhiiraa mana keessa jiru waamee haa ta'uutii garuu anadha jechuun maqaa isaanitti himee maal barbaacha sa'aatii kana dhufteree yeroon jedhuuni har'a haati manaan koo mana hin jirtu akka haadha manaa koo naaf ta'e baay'een si jaalladha wanta barbaaddu hundumaa siif hin godhanaan jedhee yeroo kanatti ani lakkisaa ani waan akkanaa raawwachuun barbaadu haati manaan keessan isin irrattis haa ta'u mana keessanitti baay'een amantii jedheen deebisee fi harka dhiiraa keessaa ba'uuf jetteeti wakkataayi har'a siif hin oolunaan jedhee bakkan ka'ee jirurraatii gadi na darbatee yeroo inni na darbatu hirribni kiyyas mukaa'uun halkan narra jirus narraa ka'ee uffata booksarii godhatee dhufeera. Booksarii isaa sana gadi ofirraa butee harka koo lamaan sireetti qabee narra ciisuuf yeroo yaalu jilba kootiin garaa keessa si'a takkaa yeroo rukutu jaarsi guddaan gaafa jedhu qaama saalaasaa jabeesseen harka kootiin walitti qabee kan garaa keessa rukutamerra haalli nani isa kana qabee waan itti caaleef maaloo nagadhiisi jedhee jaarsi guddaan salphaan iyya dhageessisee kutaan sun hin dhaga'amtu jedheera mitiire warri mana keessaa otoo hin dhagahin iyya sagaleesaa ollaan dhagahee dallaa bilookeettiin ijaaramirra utaalee mooraa keessa seenee hanga ollaan dhufanitti qaama isaa qabeen jira rukuteerasii nama guddaa hanga fakee akkamitti rukutaa maaliif salphista yoonaan jettan mataa isaatiin isa tuuf salphisee ollaan argan ijoolleen lamaan mana jiranis ka'anii abbaa isaanii salphina keessatti arganii akka har'aa viidiyoodhaan waraabuun babal'atee waan hin turreef daganne malee moobaayilli tachiillee mana keessanii ture. Ani garuu yeroo sanatti bilbilallee hin qabanne dubbiin laaftuu ta'uu baattee halkanuma sana haadha manaa bira geesse haadha manaan halkan sana hospitaalaa kaatee iyyaa gara mana ishee dhufte waan ta'e ollaan dursee waan isheetti himeef iyyitee abbaa manaa koo dubartii irratti qabame jette lolli hamaan isaan gidduutti ka'e. Kanaan ani yeroo sanarraatii kaasee mana isaaniitiin ba'ee haati manaa fi abbaan manaan umurii hedduu waliin kan jiraatedha. Jaarsi mana amantaa gidduu galee itti marmaaree yeroo dheeraa erga fudhatee booda walitti isaan araarsee dhugumatti dogongoruun balleessuun kan jiru ta'e haa ta'uutii garuu ergaa sadarkaa kanarra gahanii salphachuu immoo rabbi nama haa oolchu. Waggaa 2 ispoortiin wasiila kiyya biratti baradhe
guyyaa kana na gargaarte. Guyyaa kana qofaallee miti. Kanaan booddeellee guyyaa hedduu na gargaarteetti. Mana sanaatii akkan bahin mana nyaataan gale achittillee namoonni nu waliin hojjetan wanta na tuffataniif deemeen baatii tokkollee yeroon guunne keessatti carraan dirqiidhaan gudeedamuu lammata natti dhufee jennaan dhiira na gudeeduu dhufeef gatii kenneefiin darbee nan hidhame. Haa ta'uutii garuu yaalii gudeedaa ta'uu seerri yeroo beeketti torbee 2 qofa tureen nan hiikame. Sanaan booddee kaaffee tokko keessatti qacarameen hojjechuu jalqabe. Kaaffeen kun kaaffee qofa otoo hin taane galgala dhugaatiillee ni qaba. Ijoolleen manichatti qacaramanis gituma kanaa fi namoota ni ta'u jedhamee madaalamuudha. Abbaan kaaffee kanaas dargaggeessa dhaala maatii isaarraatii argateen akka barbaade nyaatee akka barbaade dhugu akka barbaade dubbatee bakka barbaade ooludha. Carraan jireenyaatti kennite qabeenyi hin dhumne keessa jiraachuu itti bahuu isin mudatee beeka. Dargaggeessi kun abbaan mana kaaffee kana dhaala abbaa isaarraa argateen jireenya gaarii maallaqni macheesse jiraata ture. Mana kana galeen baatii 4 akkuma hojjedheen hojjettoonni ana waliitiin hojjetan anarratti kaka'uu jalqabanii. Sababni isaan ka'aniif immoo hanna isaan mana sana keessatti raawwatan maaliif gootu jedhee wanta mormuufi hanguman mana sanatti dhiyaachaa dhufe immoo abbaa qabeenyaatiin wanta akkanaa mana kana keessa jira maaloo sirreessii yookiin immoo nama nuuf jijjiiri jechuun wantan dabarseetti muufi maal si galcha naan jechuun narratti ka'uun dubartoota 2-3 na qabachuuf jennaan ofirraatii dhorkeera. Dhiira tokko waliin garuu walitti buunee qixxee dheeraa anis rukuteera. Humna qaba jedheen wanta ofitti namanuuf halkan otoon qofaa kiyyallee deemee har'allee sodaa tokkoof keessaatiin qabuun akka dhiiraa ganama ka'een ammallee ispoortiin hojjedha. Qaamni kiyya qaama atileetotaa fakkaata har'allee jechuudha. Wantin waggaa 2 qofaa jireenya koo keessatti godhe haga har'aatti na hordofee jira. Maarree abbaan mana kanaa wantan isatti himu yeroo booddee na dhagahaa dhufe abbaa gochaa balleessaa kana raawwate waliin wanta nitti himuuf ari'uu eegaleem. Ari'ee immoo nama biraa bakka buusuu eegaleem. Otoo jennu booddee isaanii dhufeen hojjettoota 6 mana tokko keessaa ariisiseen isaan hin baasiseem. Walii galanii foon hatuum, walii galanii buphaa hatuum, walii galanii keekii hatuum, walii galanii maallaqa akka garaa isaaniitti nyaatuum. Kaashariidhaa haga nyaata hojjettu keessummeessaadhaa hanga manaajara mana sanaatti amala nama kanaa beekanii akka garaa isaatti taphatu. Maddi galiin nama kanaa immoo kallattii garaagaraan waan ta'eef isa kamtuu maal akka galchu adda baaseellee hin beeku. Booddee irratti garuu na dhagahaa dhufe manaajara mana sanaa na godhe. Manaajara mana sanaa qofa miti. Galgalallee dhufeen bakka inni ciisu akkan sirreessu akkan qulqulleessuuf na ajaju yookiin immoo abboomuu eegaleem. Haa ta'uutii garuu kana tolen jedhuufiin tureem. Galgala hojjedhee dadhabeen kottu yeroo naan jedhu tolen jedhuufiim. Akkanuma innis naannoo baatii 1 baatii 2 ani siin bar kan hin ariineef waan amalli kee haqummaan kee natti toluu fi akkam bakkan si waametti hin dhuftu yeroo naan jedhu hojii fi haqummaan waan biraadha bakka ciisichaatti kottuun immoo waan biraadha jedheen deebisee fi guyyaa tokko har'a galgalan dhuftu taanaan borga nama sin gaggeessanaan jedheem. Anis wantan dhufneef ammuma galgala kana na gaggeessaan jedheeniim. Akkam deebii anatti deebisti jedhee innis harka dhiirummaa isaa natti kaasuuf yeroo jedhu ofirraatii isan qabee dhugaatii kana guyyaa guyyaatti walirratti waan fudhatuuf maallaqnis sammuusaa nama hadooche waan ta'eef ani maraatuurraayyuu adda baaseen hin ilaaluuniim. Waan qabu waan argatu to'achuu kan hin dandeenye bakka ooluu fi bakka bulullee adda baasee kan hin beekne maqaadhaaf abbaa manaa nama jedhamu nama ajaa'ibaadha. Tokko tokkoof uumamumti isaayyuu ayyaana qaba. Tokko tokkoof ishee akka koof immoo darara qofa haala maatii ofii argachuu miti nagaa maatii ofii irraayyuu argachuun kan itti ulfaatu ni jira. Maarree namni kun guyyaa biraa akkana jechuun machaa'e na gaafate. Ati qoy maal koo waan taateef qabeenya koof amanamaa taataa maal si galchee ni hatu ni butu jettee nama hedduu waan ati natti dubbatteef mana kanaa baaseera. Atoo hangam amanamtaa jedhe na gaafate. Yeroo kana anis kaameraa kaawwadhaatii ispiikarii immoo afaan koo irratti hidhaatii oolmaa koo guyyaa guutuu hordofuu hin dandeessu barrisaa bara teeknooloojiitiin jedheeniin. Kanaan kanuma dubbate guyyaa 2 hin caalle ni dhukkubsata. Yeroo dhukkubsatutti anaan bakka buutuu mana sanaa na godhe. Bakka fayyinni lubbuus fayyinni fooniis argamu mana amantaa fagoo deeme. Baatii 2 mana amantaa ture. Qabeenya miiliyoonaan lakkaamantu harka koorra ture. Guyyaa deebi'ee akka yaadasaaf manni isaa diigamee bittinnaa'ee waan hundi mamanca'ee kan isa eegu ture. Haa ta'uutii garuu baasiisaas
galiisaas hojiin guyyaa tokkoof illee utuu hin dhaabbatiin mana sana akka abbummaatti abbaa ta'een hojjedheefi yeroo achi dhufu amanuu dadhabee kabraammoo dhugaatiis jimaas dubbii arrabasaas wanta hundumaa dhaabee ture anaafuu ajaa'iba haga ta'utti jechuudha. Siin maalumatu yeroo kana manatti naa fidee akka dhukkubsachuu kootti akkan qabeenya kana hundumaa dhiisee deemuu kootti hojjettoonni kaan mana kana utuu turanii yoo namanni kun cufameera duwwaa isaatu natti hafa ture galatoominaan jechuun maallaqa gaariis yeroo sana naaf kennee kanaan hin dhaabbanne hariiroo inni kana dura qabu nama isa hin baasne amaluma isaa keessa nama jiru waan na tureef natti hafu jedhee wanta kaleessaa dirqiidhaan natti dubbachaa narratti yaadaa tureetiif dhiifama na gaafatee akka haaraatti hariiroo ana waliin eegalee durba ta'uu koollee isatti meen ture haa ta'uutii garuu jaarsaa baadiyyaa gara haadha kootti ergatee gaafa durbummaa kiyya ilaalu durbummaan koo bakka hin jirtu kanaaf immoo tarii sababa kan ta'e ispoortii teekaandoo keessatti otoo hin qusatiin hanga har'aatti miila koobaniin hojjechuu kiyyadha. Dhiigni akka dubartootaatti narraa dhangala'ee hin jiru dhukkubbiin addattis natti dhaga'ame hin qabu haa ta'uutii garuu abbaan manaan koo karaa hundumaatiin wanta na amanuuf har'aa nama joonja'aan jibbu itti qoosu itti inaafu kana abbaa manaa koo godheen bobaasaa jala galeen waliin jiraachaa jira. Warreen baratan caalaa hojii kaashirummaa wanta hojjechuu hin danda'eef kanaan booddee barachuunis nan barbaachisu jedheen hojii mana kanaa sirriitti qabeen hoogganaan jira. Abbaan manaan koos hojii kana naaf dhiisee mataasaa hojii gara biraa madda galii guddaa isa argamsiisutti galee hiriyoota isaa waliin sadarkaa Oromiyaatti hojjechaa jira. Haati kiyyas gaa'elli si'a hedduu ta'uufii didee dhala lammaffaallee argachuu dadhabdee dhukkubbiin biyyatti isheetti baay'atee jennaan ofitti fudheen mana koo keessa jiraachaa jirti. Abbaan koo gaa'ela lammaffaa keessatti ilmaan horatee waliin jiraachaa jira. Hunduma isaafuu rabbiin haa galatu. Akkan kufettis akkan gadi jedhettis manni haadha koo akkana jibbisiisetti sinafne kana hundumaa kan godhe rabbi guddaadha waan na ta'eef bakkan kufettis bakkan jabaadhe bakkan qoramettis humna kannaaf kenne diina tokkoon ol na godhee boquu kiyyaa ol kannaaf qabe isa waan na ta'eef isaaf galanni haa ta'u. Haxxummaan amanamummaan hojjechuun dhumarratti kunoo badhaasa naaf kenne jireenyan jiraadha otoo hin taane abjoodha jedhee yaanni jiraachaan jira. Rabbii jireenya gaarii nagaa qabu waliin guddatan waliin jijjiiraman yaada tokko keessatti yaadan akka anaaf kenne isiniif isaa kennuun ana obboleettii keessan naannoo magaalaa Finfinnee irraati. Ulfaadhaa nagaatti galatooma. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qooddee isiniif dubbiseen hin ka'a akka isin irraa barattanii fi bal'ina isaa keessatti waa hedduu akka ilaaltan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomsiin jecha egaan kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenya seenaa dhumarratti dur yaada mataa kee ni kennitaa amma garuu dhaabdeettaa itti fufii naan jechaa jirtu. Haa ta'uutii garuu ani hubattanii yoo ta'e bakka ergaa irraa baratamuu qabutti yaada naaf ergame qofa otoo hin taane heddumminaan yaada koollee itti dabaleen bakki kun akkanadha jedhamee sirriitti rukutamee akka beekamuuf hubachiiseen darbaa. Kanaafin erga seenaan kun dhume lammata itti dabaluu hin feene. Daqiiqaawwan dhaggeeffatamanis yeroon ilaalu hanga seenaan dhumurratti dhaati guutuun seenaansaa ergaallee waan of keessaa qabuuf sanaafidha isiniin jechuun barbaada. Lakki yaada mataa kee qofaatti nuuf qoodii tasgabbiidhaan yoonaan jettan immoo sunillee wanta natti ulfaatu tokkollee waan hin qabneef yaada mataa koo seenaarraatii adda baaseen bakka namni suni komatamuu qabutti komadheen bakka immoo galateeffatamuu qabutti galateeffadheen waan irraa barannu immoo addatti baaseen isiniif qooduu nan danda'a. Laayikii fi sheeriin keessan garuu yeroodhaa gara yerootti baay'ee gadi bu'aa dhufe anaan illee guyyaa guyyaatiin hojjechuudhaaf mooraalii na dhowwateera. Maaloo haga ammaatti dhaggeeffachaa kan jirtan laayik, sheer, sabskiraayib godhaa. Qopheessuuf qindeessuun isii waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeeti. Seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.